Mucayyoo tana asirratti hin argitu hundumti keessanuu ni beektu natti fakkaate warreen TikTokii fayyadamtanii so beektanii yeroo baay'ee akkanumatti dhufti. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube as galatti jalatti argamtanii jirtu akka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo maaltu ta'e seetanii akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu maalan jedha seetan osoo namoota akkana kana namoota qullaa deeman kana namoota akkanatti deeman kana osoo mootummaan Itoophiyaa hidhe yookiin ani poolisii ta'e akkana jechaa tan ture jechuudha. Garuu sirrii jira mootummaan namoota akkana kana hidhuu miti indoom dhugaa dubbachuuf adabbii cimaa osoo itti kennee baay'ee das nama jedha jechuudha. Amma intala kanarraa maal baranna? Qullaa namni akka dhalatetti uffata madaabaraa uffatte zimjen feestaalii bichaa uffatte zimjen TikTok irratti hin dhufti sanu dhugaa dubbachuuf ani akka nama tokko dhala nama tokko sammuu akkamii akka kennee fi akkanatti deemu bichaa hin beeku. Kanaaf hidhamtee turte amma qarshii miliyoona 3 bitame kan jette uffanni shiirraa kuni Dubai kana dhugaa dubbachuuf akkuma tasaa micatti Osman TikTokii olofaan akkana qarshii birrii 10 jechuudha. Birrii 10 bitama birrii 10 shaffaafiin kun jechuudha. Miliyoona 3 bitama jette shiini miliyoona 3 dhiisate asitti birrii 10 bitama jechuudha uffanni shiin uffatte kun. Miliyoona 3 kan maalitiin bitame miliyoona 3 bitame jette sirriidhayyuu. Nama keessa nama miliyoona miiqa keessa akkamitti namni qullaa ofii dhaabbata wala tishertiin qabdu. Bataan dhugaa dubbachuuf baay'ee nama jibbisiisti namoota akkana kana hidhuu dhiisanii odoo adabbii cimaa itti kenne mootummaan baay'ee gaariidha jedhee tayyaadhaan dhugaa dubbachuuf. Aan akka ishee tana keessattuyyuu baay'ee tokko nama gaddisiisti. Sanuummoo maal jetti maatii gaafii gaafatamte akkamitti maatiin keetuyyuu si eeyyamanii ati kophaa keessa jiraattamoo maatii wajjiniin galtaa gaafa jedhanii araa maatiin kiyyaa tamaaree saa'u jetteen maatiin kiyyaa nama barateedha akka keessanitti yaadan hin jettu seeta. Baay'ee tokko nama dhiba. Garuu namoota akkanaa kana nama akkanaatiif barumsa ta'an doon baga hidhamteeyyuu. Hidhamuu dhiisii adabbii cimaa indoom bakka akka ishiin lammatatti hin deebisnetti jiibsanii gaariidha jedheeti yaada. Maaliif uummata beektee dhugaa dubbachuuf biyya sodaa biyyaa dhabuu yookiin immoo nama tuffachuu wantoota akkasii kanaaf malee osoo intalli kun nama sodaatti ta'e sodaa nama qabaatti ta'e sodaa uummata kana qabaatti ta'e kana shaffaa fi paantii bichaa mul'atuun nama kana hunda nama miliyoona fuuldura hin dhaabbattu jechuudha. Dhala seexanaati malee kun dhugaa dubbachuuf dhala namaati miti bageeta. Akkamitti namni paantii ni mul'ata tishertiin qabdu armishii akkanatti mul'ata isaa yommuu kootii akkanatti addaan bante isaa yoo odoo qollofatte akkanatti addaan bante kuni qullaadhaa dhiira ufseetessa armishii mul'ata waa takka ofirraa hin qabdu jechuudha. Yeroo darbe paantii fi xuymaa jedhaan qabdu akkasumatti video hojjette. Ani nama akkamitti nama akkamitti akka deemu bichaa hin beeku. Garuu warroonni hidhame kuni dhugaa dubbachuuf mootummaan sirrii jira. Warroota kanarratti adabbii kennuun baay'ee tokko nama intini jedha jechuudha. Amma namoonni tokko kan hidhaman dogongoraan illee ta'uu danda'a. Dogongoras ta'uu baate isaantu beeka balleechaa isaanii. Garuu an akka intala kana indoom hidhaa miti adabbii sirriitti cimsee itti kennuu qaba jechuudha. Maaliif dubartoonni biraatis isheerraa baratte akkasitti deemuu walirraa baratanii namoonni tokko hin beektanii faashinii jedhanii akarshanii qullaa deemu. Tuni amma booda paantii bichaadhaan dhufti eega oduu adabbii kan itti kennuu baatanii jechuudha. Kanaafuu adabbii cimaa akkanaa kana baga itti kennan. Indoom dhugaa dubbachuu fi an akka ishee kana adabbii miti adabbii sirriitti
lafa jalatti ishii hidhanii gaarii yaadaa jechuudha. Maaliknoo yaadumayyuu qabanii turuu faa hidhu. Tanammoo intala akka seexanaatitti deemtu. Waa tokko faashinii dhiisitu maalirraa baratu dubartoonni bira maalirraa baratu isheerra. Amma namni biraatis beektanii uffanni ishii kana amma fakkeenyaaf shillimaata ammoo sanuu shillimaata kennuuf hagishuu shillimaata uummata mataa qaboo bichaatu achi keessa deeman jechuudha Itoophiyaa san keessa. Shillimaata qopheechaniif mindinoo hee uffanna bashaa hin jira Itoophiyaa keessa uffanni hin jira. Shaffaa paantii bichaadhaan akkamitti deemta mantalli tun waan dhibebe nama qaanessa ani ishii dhiiseen ofii kiyyaaf affare akkan ofii kiyyaa kaawwadhetti jechuudha. Nti ምን አይነት ይሄ ሴት በጌታ ምንድነው ይሄ አነከና ማለት እየተመይስ ባይቶ ኩነ ገጃይ በሉ ጋርብቹ ባይቶ ኩነ ምን እንጂ አምና አጃይቤ ይቹ አንተልከና እንዴ ከናፉዩ ነሞኒ ኬኛ አሙዋ ፈኤ ፋሽኒ ወርዶፋ አሙዋ ፈኤ ይዋን በርባደን ወርዶፋ ገሩሞ ወንተ ሲንራ በሬዱ አቺስ አስስ ነማላንጅራ ኩኒ ማላንጅራ ሶዳዋቃ ነማራ ሶዳዋቃ ቀባቹ ቀብዱ ሶዳዋቃ ኩኒ ያመ ጩቡ ባንቲ ብቻ ነክብት ፈነም ዱጋብቹ ከነሽ ያፋፊ ካወተ አግሹ ሃደ በሬዳ ሂም በሬዱ እና አነ መካኒቲቱ ነዲ ቤቤክሰኒ ኢንጎርሰኒ ሆ ኦፊ መታሺ ቀውሴ ዮ መታሺ ስሪ ወጀቹ ባቴ ጎርሱድ ሚ ዱጋድብቹፍ ነሞታ ሙስሊማ ኢላላሚ አከሚቲ ዱጋድብቹ ባይቱ ኩነቲ ተመቸው ባይቱ ኩነቲ ዱርቲን ተከተከ በቃ በጣም ምታመር ባይቱ ከንበሬዱ ኡፈተ ዴራ ካወቴ ኩኒ ባይቱ ቋኔ ሳን ማጀል ይሰከናና ጅቹ ኡፈና ሳኒ በቃ በጣም ደስ ይላል dubartiin takka yeruma beektanii uffata seeraa uffatte dubartii jedhamti. Asitti murtii achiin murtii qullaa dhuftii asiin arabas baay'ee tokko ani dhalootuma kiyyaan waan jibbu beektanii dhugaa dubbachuuf bakka tishertii isa asitti kutaa kanaan yoo gizee o'atu yoo maantaan deemu dasna jedhu. Amma asumarraan beektanii uffata uniformin jechuudha yeroo tokko uffanne bakka akkanatti deemuun jaalladha yeroo baay'een uffata kiyya asiin banamaa achiin waan akkasii kanan jaalladhu sigale yeroo baay'ee bakka kanaafuyyuu aada uffannaa tirratti dubartiin takka bakka akka bakka seerattis ta'e akka amantaatti illee ta'e qullaa deemu eenyu ta'e seexana wota eenalatti kan eeyyame hin jiru. Seexanatu qullaa deema malee namni amantaan kamiyyuu dubartiin takka shaffanattuu jedha malee qullaa deemtu akka jedhu tokko hin jiru jechuudha. Ishiin waan akkanaa kana moodeliksii taate maal ishii yoo taate waan akkanaa kana jechaa fidda. Kanaafuyyuu namni biraatirree dhugaa dubbachuuf ijoolleen tokko hin jiru. Akka shii kana gootne jettanii akka lafa jalatti hin hidhamne waan hin taane hin baratina argitan nama biraatirree akka hin barsiisneef dhugaa dubbachuuf dhiirri kan dubartiin uffatiin dubartiin immoo kan dhiiraan uffatiin jedhe amantaan jechuudha. Kanaaf isa maaf fayyada isa fayyadamina kan dhiiraa kanuma dhiirati kan dubartii immoo kanuma dubartiiti. Kanaaf wanti an dhiiraatii fi kan dubartii walitti fidu tokko illee hin jiru jechuudha. Waan akkasiiti namni biraatirree irraa baradhaa intalli kun hidhaa dhiisee waloon dhugaa dubbachuuf akka seeratitti indoon bakka akka lammata namni biraatitti illee akka ittiin deebinee namoota akkanaa kana mudoo itti uumanii baay'ee tokko gaariidha baay'ee dasna jedha nama rartorreedha dhugaa dubbachuuf maaltu qullaa biyya nama miliyoona keessa akkamitti namni deema anuyyuu indoom kan ishiin uffatte san ofii kiyyaaf akka kiyyatti nan qaana'e. Anna akkana siniin jedha obboloota koo keessattuu nuyi dubartoonni qullaa kanatti deemuu dhiisii beektanii
dubartiin takka waan namti hunduu kan irraa bareedu uffata dheeraa gisuma kaawwatte yeruma kaawwatte dubartii fakkaatti. Dubartiin anuma dubartii gaafuma kaawwatte anuma dubartii fakkaatti. Siigalee ana akkasiniin jedha. waan akkasiiti turtii gaarii qabaadha. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa nagaan naa tura.